Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Oduu sa'aatii kana kan isinitti ani beekanii taakkalaati. Ministeerri barnootaa barattoonni qormaata sirreeffama kutaa 12ffaa hin fudhanne hagayya 23 haga 26 bara 2015 tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaaticha karaa toora intarneetii akka fudhatan beeksise. Barattoonni qormaata kutaa 12ffaa bara 2014 keessa fudhachuun qabxii darbiinsaa 150 osoo hin arganne hafuun yuunivarsiitiin mootummaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa osoo barachaa jiranii waxabajji 26 haga 30 bara 2015 tti qormaata sirreeffamaa akka fudhatan taasifamuu isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee baay'ina barattootaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa barnoota sirreeffamaa kennan akkasumas rakkoolee yeroo sanatti mudatan irraa kan ka'e baatii fulbaanaa bara 2016 tti qormaanni sirreeffamaa kun akka kennamu murtaa'ee ture. Ministeerri barnootaa waliigaltee miseensota boordii dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa waliin irra ga'een qormaanni kun hagayya 23 haga 26 bara 2015 tti akka gaggeeffamu ta'uu ibse. Qormaatichi karaa toora intarneetii akka kennamu himuun dhaabbileen barattoota isaanii qormaatichaaf dhiyeessan barattoota isaanii dandeettii kompiitaraa akka shaakalchiisan dhaame. Barattoonni qormaatichaaf qophaa'aa jiranis qormaaticha keessatti gosti barnootaa fiiziksii, seenaa, qormaata sirreeffamaa kana keessa akka hin jirre beekanii gosa barnootaa biroo irratti xiyyeeffachuu akka qabantu himame. Dhaabbileen barattoota isaanii dhaabbata yookiin bakka qormaata itti fudhatan yeroo gabaabaa keessatti baay'ina barattootaa qormaaticha fudhatan waliin beeksisuu qabu. Akkasumas barattoonni shaakala akka taasisaniif qormaata moodeelaa qoruu akka qabaniif yuunivarsiitiiwwan mootummaa qormaanni kun itti gaggeeffamus kompiitaroota intarneetii waliin wal qabatan dhimma kanaaf akka qopheessanii fi itti dhiyeenyaan akka hordofan ministeerri barnootaa akeekkachiise. Naannoo Oromiyaa bara baajetaa 2015 tti dameen turizimii irraa galiin qarshii biliyoona 9.5 ol argamuun himame. Naannoo Oromiyaatti bara baajetaa 2015 tti damee misooma turizimii irraa galiin qarshii biliyoona 9.5 ol argamuu isaa Biiroon Aadaa fi Turizimii naannichaa beeksise. Biirichatti Daayiriktarri Karooraa fi Hordoffii Olaanaa Obbo Tashoomaa akka jedhanitti bara baajetaa xumurame kanatti bakkeewwan hawwata turizimii babal'isuu fi beeksisuun galii damichaa guddisuuf qindoominaan hojjetamaa turuu himuun sharafa alaa argamsiisuu fi carraa hojii bal'aa uumuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu kaasan. Bakka ga'umsa turizimii sababoota garaagaraatiin miidhaman hojii suphuu fi haaressuu hojjetamaa turuus himan. Bara baajetichaatti daawwattoonni biyya keessaa miliyoona 9.5 fi kan biyya alaa 200,000 fi 37 ol naannicha daawwachuus kaasan. Daawwattoota kanneen irraas galiin qarshii biliyoona 9.5 ol argamuu hoogganaan kun eeran. Fuuldurattis damee turizimii caalmaan beeksisuun lakkoofsa daawwattootaa guddisuuf xiyyeeffannaan akka hojjetamu himan. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo maddeen alaaraa argannetti ceena. Humnoonni Sudaan wal waraanaa jiran yakka waraanaan gaafatamuu akka qaban gareen mirga dhala namaaf falmanii fi hayyoonni biyyattii gaafatan. Sudaan keessatti qaamonni wal waraanaa jiran lamaan gocha hammeenyaa akka yakka waraanaa fi sarbama mirga dhala namaatti himatamuu danda'u raawwachuu isaanii gamtaan falmitoota mirga namoomaa fi hayyoonni Sudaan gaafatan. Gamtaan kun iyyata barreessaa olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesiif dhiyeesseen akka jedhetti manni murtii addunyaa kan yakka qoratu yakka waraanaa qaamonni kun biyyattiitti geessanii fi sarbama mirga namoomaa sababa waraana kanaan raawwate akka qoratu gaafate. Gareen mirga dhala namaaf qabsaa'anii fi qaamoleen ogummaa Sudaan kanneen 30 ol ta'an humni waraanaa Sudaanii fi humni deeggarsaa saffisaa Sudaan keessatti magaalaa Daarfur bakka biraatti namoota nagaa irratti sarbama mirga namoomaa raawwachaa jira jechuun himatan. Qaamonni kunneen ibsa waliinii sanbata darbe baasaniinis sarbaminsi mirgaa kun hatattamaan akka qoratamuu fi dhimmichi karaa garee nagaa eegsistoota mootummoota gamtoomanii gara mana murtii addunyaa kan yakka qoratuutti akka darbu gaafatan. Itti aantuun itti gaafatamtuu waldaa ogeeyyii seeraa Daarfur Naafisaa Hajar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sarbaminsa seeraa fi haleellaa wal duraa duubaan raawwataman kanneen akka ajjeechaa jumlaa, duguuggaa sanyii fi uummanni humnaan qe'ee isaa irraa buqqa'u gochuu dabalatee yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamu galmeessanii jiru jedha. Sirni haqaa Sudaan yeroo ammaa kana sababa waraana biyyattiitti deemaa jiruun laamsha'uu isaa ibsuun hawaasni addunyaa tarkaanfii fudhachuun namoota yakka kana raawwatan gara mana murtiitti dhiyeessuu qaba jedhu hooggantuun kun. Hajar akka jedhanitti yeroo ammaa kana haleellaa qilleensaa gaggeeffamaa jiruun qaamolee siviilota irratti miidhaan ga'uu itti fufee jira. Namoonni nagaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiru. Dubartoonni gudeedamaa jiru. Kanaaf hammeenyi kun hundi akka yakka waraanaatti lakkaa'amuu qabaa jedhu.
Gammoojjii daangaa Liibiyaa fi Tuniiziyaa keessatti godaantonni haala yaaddessaa keessa jiraachuutu himame. Gammoojjii daangaa biyyoota Liibiyaa fi Tuniiziyaa gidduutti argamu keessatti godaantonni hedduun akka du'aa fi jireenya gidduu jirantu himame. Aangaa'onni nageenyaa Liibiyaa habaa sakatta'insa halkan tokkoof gaggeessaniin yoo xiqqaate godaantota biyya Paakistaan 385 mana kuusaa daldala namaa kan seeraan alaa keessatti hidhaman keessaa bilisa baasuu isaanii gareen mirga godaantotaaf falmu tokko beeksise. Lammiileen Paakistaan kun wiixata dheengaddaa ganama manneen kuusaa hojii seeraan alaa keessatti hojjetamu kan naannoo magaalaa Tobruk bahaa irraa gadhiifaman jedha gabaasni kun. Dubbii himaan garee mirga godaantotaaf falmu kana akka jedhanitti godaantonni kunneen bidiruudhaan gara Awurooppaatti imaluuf karoorfatanii kan turan yoo ta'u, namoota seeraan ala nama deddeebisantu isaan gadhiisuuf kaffaltii maallaqaa gaafachuun hidhee kaa'e jechuun dubbate. Liibiyaan godaantota Afrikaa fi giddu galeessa bahaa irraa gara Awurooppaa ga'uuf yaalanii bakka ce'umsa olaanaa taatee jirti jedha gabaasni kun. Oduu ispoortiitiin ammoo taphataan Baayer Muuniik duraanii Saadiyoo Maaneen kilaba Saawud Arabiyaa Al Nasritti makame. Taphataan Baayer Muuniik duraanii Saadiyoo Maaneen kilaba Saawud Arabiyaa Al Nasritti makamuun Kiristaanoo Roonaaldoo waliin garee tokko keessa akka taphatan ta'e. Taphataan lammii Senegaalii fi umuriin isaa 31 Maaneen kilaba isaa duraanii Baayer Muuniikiif taphoota 38 irratti hiriiruun galchiiwwan 12 kan lakkoofsiseef yoo ta'u, kilaba biyya Jaarman kana keessatti jalqaba irraa ga'umsa gaarii agarsiisullee gara boodaa haga eegame hin turre jechuun hamatamaa ture. Taphataan kun tapha Shaampiyoons Liigii Maanchister Siitii waliin taphatanii mo'aman irratti leeroo isaanii waliin walitti bu'anii akka turan ni yaadatama. Hojii gaggeessaan Baayer Muuniik Jaan Kiristiaan Diriisaan erga Maaneen Anfiild irraa dhufee kaasee bara gaarii hin dabarsine jechuun dubbatan. Saadiyoo Maaneen amma Al Nasr waliin kontiraataa waggaa 4 turu mallatteessuun kilabicha waliin haga bara faranjoota 2027tti ni tura. Maaneen osoo Liverpoolitti hin makamin dura kilaba Saawuzampitaaniif taphataa turuun isaa ni yaadatama. Kan daawwachaa turtan oduu qubeetii, oduu waliin kan si wajjin ture ani Beekanii Taakkalaati. Qophiileen qubee afaan biroon itti fufuu isaan waliin turtii gaarii gama kootiin nagaatti.